jara keenya duuba waa'een gartee miidhaa gartee miidhama Hacaaluun gartee irratti du'ee tuni miidhaa guddoo zulmii ajaa'ibaati. Zulmiin akkanaa tun hedduu jara keenya duuba namni addunyaa tanarratti namni dhugaa dubbatu hin jiraatu. Namni yoo dhugaa dubbatee hin jiraatu. Haasawni gartee gurbaan san miidiyaa ajaa'ibaa irratti miidiyaa gartee inni OBS osoo dhaggeeffatanii haasawu inni gartee dura OMN fi wanni duratti godhee yookaan OBN fi OMN irratti haasawu inni godhe dura ka duraa OBS irratti dura godhee na fakkaata. San yoo caqastee ni ajaa'ibda. Haasawa gurbaan san godhee wamin ajaa'ib. Duuba gabaabdutti gurbaan kun nama gartee ajaa'ibaati. Nama paawara ajaa'ibaa qabu. Nama rabbii subhaanahu wa ta'ala akkanumatti gartee paawara addaa kanneef. Lennoo paawarri isaa ummata cufa caala. Akkas ta'uu beek. Paawarri isaa ka addaati. Haa ta'u duuba nama mallee gartee hedduu yeroo hedduu nama gartee ummata muslimaatillee gargaaru. Maa haadha rajuli gurbaan kun gartee amantii isaa muslima ta'uu baattus nama gartee eenyu gargaaru. Muslimallee gargaara, kaafirallee gargaara. Sanachi lafa kaa'e. Ummata buqqee'ee gartee Somaaliyaa irraa buqqeessanillee hedduu gargaare. Hatta iidallee iiduma dabare kanallee nama gartee sangaa fi waa hedduu geesseef. Duuba gurbaan kun yeroo hedduu zulmii hayan jiru. Miidhaa hayan jiru. Ni beekan namuu ni beekan. Garuu ajjeechaan akkaataan inni itti du'ee akkaataa nama aarsu. Akkaataa nama naasisu. Maa annahu haadha rajul gurbaan kun waan inni jebee taate interviisaa dhaggeeffattee OBS irratti meeta interviisaa boodarra sii deebi'a boodarra gartee itti sii dhufa. Haa ta'u duuba gurbaan kun gurbaa haasawallee sa gurbaan kun nama geeraroo gartee wallisu moo gartee nama waa xinxilu yetta. Haasawa isaa namni gartee sirriitti yoo dhaggeeffatte. Haasawa isaa yoo dhaggeeffatte. Garuu haa ta'u immoo zulmiin hangana deemu gartee hangana gurbaan kun ajjeefamuun halaakaama. Miidhaa namayyuu gartee dhugaa ajjeefamuu jira. Duuti beeytaan nama gariitii fi kanama garii adda. ربما أما أجعلون ويتغرتيدو نمنا قدام باركي رفتي خجالتو في خخانجو في شفتي حتى أمة مسلمة را ورقرتي إنا لله وإنا إليه راجعون جيجر. هذا خطأ دقنقر سيقولوا جرامي جي اجرا هنگن تک کرتے پاور ریسا پاور سا کرتے پاور انڈی کب ادن دوبا کرتے خونی نما کرتے کافرات و کوف درا دام سی کرتے امت خینجا مسلماتی دام اگتا کلیو نمنی کافرات و کویو دوئے انا للہ و انا لے راجون انجان سنچی لفقائے دوبا دینی کرتے غربا خنا اما باس ربین دینی نما کرتے میٹمے دینی نما ظلممے اجیچا کرتے بلاش نمنو خون کرتے دینی سا گنقمو ربین سبحانہ وتعالی نما باسا سنکس تلمدا ومن الأجائب قربا سنرى وانين أني قرتي انترفيسا جلا خطب تكا وانا جايبات يرو هدو وري سياسة دانا يدو نتي
سياسة مخلوقات في سياسة خالقة إني الدباف نا رقدا سياسة مخلوقات أنا كجبت بين دوبا أجعلوا وان جيبيتات نأمني مرقاجي نمني ني وجتاو سنجج وبيس ديم جاكس نأمني مرقاجي أورومون يونيا دامي أورومو يونيا دامي جي dhaaba oromootu nyaachiseeje dhagaye dubbii sana qajollatti oromoo yoo nyaadhame dhaaba oromootu nyaachiseeje shoof rakkoo guddoo warri fidee wara dhaabaati dhaaba adda addaa wal nyaatan angoorra wal fixan walin fedhan sigalu jiraami walin fedhan wal nyaatan haakada deemi ilaali OBS irratti interview inni godhe oromoo yoo nyaadhame sigalee dhaaba oromoo nyaatee je maal jechuu fedheeti maal jechuu fedheeti maal jechuu fedheeti fasaradhu ati fasaradhu yoo sii galte fasaradhu yoo sii galte laaladhu waan inni jeesan gurbaan kun jechuu idan duuba ikhwaani yeroo hedduu فكين ربي سبحانه وتعالى سياسة قرتي شريعة إسلام الرت سياسة الشرع الرتي ولا تفرقوا يجوجر الدم ببينا جي ربي سبحانه وتعالى ولا تفرقوا أين يبانا أمة مسلمات الدم ببينا فرقان الدم ببينا ولا تفرقوا كني هذا سياسة الشرع سياسة شريعة إسلامات ولا تفرقوا جي ربي سبحانه وتعالى الدم ببينا الدم ببون دوركا ممنوع هيا وري سياسة مخلوقة ولماذا يتفرقون مالف الدبابان مالف متتنمو أنقوف قرتي بولولا مالف توكوتهين ديمني توكوتاني ديمو مال دورك فشل لساني قدان أجي تقرتي قربان أخيخي فشل لساني قدان خقرتي وري سياسة مخلوقة وفوف فشل ثاني أخي خيجرا جالون ديمي جاكسي OBS رتي جاكسي ديمي oromoo yoo nyaadhame dhaaba oromoo nyaachisee je sigalee dhaaba oromootu nyaachisa akkaataa itti fasarattutti fasaradhu ati idan duuba gartee tafarruqni yeroo hedduu nama biraa komachuu silaa dhiifne وان برا خمچو سلا إيسه أمني ورسياسة قرتي مخلوقة أوفو وان برا خمچو إيسا توكوتا دامني قرتي يا أخون توكوتي ما وجل ديمني ما والجلن ديمني ما توكونتان غافا إسان توكوتان أمني براني سودات غافا إسان والنياتشو إيقلن دب كيسا جادن بيتا رسولي صلوات ربي السلام عليه وانجي عليكم بالجماعة سياسة شريعة كيف سياسة الشريعة عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة توكوتا حرك ربي ورقرتي توكوتي والجنجر ربي سبحانه وتعالى من فارق الجماعة جي نمني قرتي جماعة إيسيبه مالتا yeeyin kophaa nyaatti jireen kophaa baatee yeeyin fudhattee deemtiin gabaabdutti warri gartee siyaasaa makhluuqaa of wal ta'uu dhabuun isaanii nama hedduu nyaadhamu jira siyaa galtu yoo sii galte yeroo hedduun itti gartee infeenullee dubbii siyaasaa makhluuqaa tana infeenu siyaasaa maqaaliqaatu nu geessi walaakin immoo zulmiin tigartee namni tokko wayita miidhamee ajjeefamee nama aarsiti zulmii wayita deemte zulmii sani tigartee nama aarsitu namni zulmii irratti miidhaa irratti ajjeefamuu qabu ilaa yoom namni kun gartee wal ajjeesa ilaa mataa idan duuba gartee
jara keenya gorsa yoo dandeessan ummatuma gartee daddeemu dhaaba gartee dhaaba jee daddeemu kana kulli mee kunoo tokko haa ta'ani mee kunoo tokko haa ta'ani iyyaa oluu miti booyuu miti feesbuuk irra ba'anii booyuu miti tokko ta'a jaan tokko haa ta'an tokko gartee agoobara jala tokko jalatti haa deemanii hal yastati'uuna haadha danda'anii kana danda'anii dandeyan tanaaf gartee bineensi gartee gamaa gamanaa nyaata hanga suma jara keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan fedhu dalagaa minilik dubbii minilik targeenni gartee hedduu gartee Hacaaluun deddeebisee dubbatoo dubbii minilik tana dubbii minilik tun Hacaaluu dhiisi namayyuu aarsiti wanni minilik godhe sigalee daran irra guddaa namni inni ittiin gadiin taa'e ummata muslimaati oromoos akkasuma godhe muslima dhukkee irraa kaase gurbaan kun ni balaaleeffate mirga qaba gartee anytime minilik ammallee gartee mujrima minilikoonni inni godhe takka hin jirtu illaa balaa gartee ummata muslimaatiif ummata oromoo fixe idan duba gartee balaaleeffannaan inni gartee san balaaleeffate waan sirriiti akkuma namni muslimaa tokkolleen isa kana jibbutti gartee minilik jibbutti innillee hin jibbe kanama oromootti innillee oromoo gartee hedduu fixe minilik oromoos muslimaas akkasii fixe idan tanaafuu ajjechaan gartee Hacaaluudha akka nama biraatiin ajjecha nama biraatiin takkaa miti paawara qaba gurbaan arrabni isaa rasaasa irraa hama akkasii jara keenya uummata kana rabbi tokko haa godhu dhaabni tokko ta'a tanatti dhaama iyyaan oolinaa hin booyinaa hin hiraarinaa tokko ta'a deemaa jeeme yoo gartee tokko ta'an sirri yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha nyaadhamiisi ganaa yoo tokko hin ta'in nyaadhamiisi ganaadha akka isiniin jenna jazaakumullahu khair jazaa nagayatti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh